tora maabu alalti tamora shanda daga shandandanye akawaka arragenye abajano doragete ya volcano irongete porque pequeña pintu kandur sunagenya hamba no le chalang koti dirmamu kamna sirna modi Ethiopia kero wayote iktiman bitu marre machote tu sababu kamu betu pequeña gutu magasagetu Somale apar walang kita imati sidama sidita wala tate ayunite okumite kenya terro obokero lubakatu rambatu gadarati kekati ayunite kenya terro obokero lubakatu rambatu gadarati kekati sinyate wala tate Sadarkah nyara isin besu kan semua itu adegan berdiri. Sadarkah nyara tertiban isin besu urun berkamne kopi wal mawlan berjumpa umur tiasa. Gitu sadarkah nya subon wal rasa isin asera. Cincin kesan angga semua sadarkah nya wanita tu. Urun rakyat isin isin dewasa.
qormaata biyyoolessa Oromiyaa wiixataa gayya 23 bara 2021 kan isin dhageessisu Aloo Gubbaa Diinaati. Giddu galeessa Oromiyaa ona Faantaallee keessatti lolli daangaa babal'ifannaa fi saamicha qabeenyaa hidhattoota Amaaraatiin hawaasa Oromoo Karrayyuu irratti bifa adda ta'e walitti bu'iinsaan gaggeeffamaa jiru. Torbee tokko ol kan lakkoofse ta'uu maddeen reediyoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa ona Faantaallee himan. Akka maddeen kun ibsanitti gandeen ona Faantaallee kanneen akka Hayaaboolee fa'aan humna addaa Amaaraan qabamee jira. Lolicha daran ammeessuuf uummanni Amaaraa qophii guddoo jiru kan jedhan maddeen ona Faantaallee itti dabaluunis mootummaan naannoo Amaaraa meeshaalee gurguddoo fe'uun gara ona Faantaallee galchuun lola uummata Oromoo Karrayyuu irratti bal'inaan deemsisuuf dalagamaa kan jiru ta'uunis beekamee jira. Lola torbee tokko lakkoofse keessatti amma ammaatti lakkoofsi namoota lubbuun darbanii fi miidhaan irra ga'e ifatti kan adda ba'ee hin beekamne ta'us Oromoota Karrayyuu irraa lola duraa irratti namni lama wareegamuu fi 13 ol madaa'u gabaasuun keenya ni yaadatama. Yeroo mootummaan naannoo Amaaraa meeshaalee waraanaa gurguddoo ona Faantaallee galchuun Oromoo haleelaa jiru kanatti ammoo gara Oromootiin hawaasni Oromoo Karrayyuu jalaa rasaasa dhumaa jira kan jedhan duula qindaa'aa fi weerara bal'aa bifa kanaan ilmaan Oromoo Karrayyuu irratti saaqame kana ittisuu fi qolachuun hirmaannaan uummata Oromoo bal'aa kan barbaachisu ta'us jabeessanii dhaamuun yaamicha obbolummaa Oromoo bal'oo godhanii jiru. Oromoonni Oromoo mayyakam uummanni daadaalattii bulchiinsa magaalaa sabbataa keessatti argamutti hidhamuun dubbifamaa jiran keessaa Oromoonni lama lubbuun darbuu fi kanneen 800 ta'an ammoo dhibee daddarbaaf saaxilamanii akka hamaa dhibamaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaas jaalgalmoo Oromoo. Oromoonni manidha daalatti bulchiinsa magaalaa sabbataa keessatti argamutti hidhamanii jiran. Dhibee daddarbaa kanneen akka olbaasaa keessisaaf qufaan saaxilamu torbaanotaaf dhibamaa turu sagantaa heerka darbu keessa gabaasuun keenya kun yaadatamu. Yeroo ammaa kana ammoo dhibee sun dhamtoota Oromoo manidha daalatti jiranii akka malee jabaachuun guyyaa kaleessaa Oromoonni nam lubbuun darbuuf kanneen dhibbaan lakkaa'aman ammoo dhibeelee daddarboo akka qulqullina dhabuuf hanqinni nyaataa yeroo dheeraa bubbuleen akka malee hubamuun cuftii dhibamanii ciisaa jiraachuu odeessi maddeen amanamoo irraa nu qaqqab ifoomsee jira. Haalli hidhamtoota manidha daalatti mudachuu jiru kun akka malee ama ta'uu dabaluun kan yaadachiisan maddeen raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa dhimmi hidhamtoota siyaasa Oromoo manidha daalatti sadarkaa yaaddeessa erga'ee jira. Aga ammaatti hidhamtoota lam lubbuun darbee jira. Namoonni 300 ol ta'an ammoo dhukkubsatanii ciisanii jiran. Namooti dhukkubsachuu jiran yaalgaa argachuutti hin jiran. Dhibeen dhukkubsattoo kanaa yookaan hidhamtoota kanaa ammoo mootummaan ni dhoksa. Haa ta'uuti malee dhibeen warraa koroona ta'uusaa dhukkubsattoota gara hospitaal Paawuloositti geeffamanii lubbuun isaanii darbalamaani kanneen achi yaalamuu jiran. Dhibeen isaanii dhibee koronaa ta'uu mirkanaa'u odeessi maddeen amanamoo ogeeyyoota fayyaatiif maatii hidhamtoota irraa raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa ga'een beekuun danda'amee jira. Kanaaf hawaasi Oromoo bal'aan bifee safalaalleen lubbuu ilmaan isaa oolfatuuf karaa danda'uudhaan waan ta'uu qabu akka tolchi dhaammachuu yaalan. Godina Booranaa aanaa Ilwayyee ganda wabbatteetti bonni jabaachuun bishaan dhabamuu irraa kan ka'e namaa fi horiin beelaaf dheebuun saaxilamaa jiraachuun dhagahamee jira. Bal'ina isaaf jaalgalmoo Oromoo. Kaadiroonni godina Booranaa bona ammaatee beelaaf dhukkub garagaraatiif lammiilee saaxiluu jiraalu diinummaa isaan uummataaf qaban kan addees ta'uun himan. Maddeen raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa akka himanitti godina Booranaa aanaa Ilwayyee ganda Orbaateetti boni akka malee jabaachuun bishaan dhugan dhabuurraa ha'een namaaf horiin beelaaf saaxilamaa jiraachuun dhaga'ama. Yeroo uummati rakkoo beelaaf dheebutiin dararamee dhukkuboota garagaraatiif saaxilamuun sadarkaa lubbuun namaa baduu ejjituun kaadiroonni piippii godina Booranaa Booranni misoomgaa qaba fakkeessu dhugaa qabatamaa uummati fayyadamsu miidiyaalee garagaraa irraa yeroo dubbatan dhaga'uun diinummaa isaan uummatichaaf qaban kan mirkaneessudha jedhan. Dhaabbilee namummaa dhimmichi ilaalu hawaasi Oromoo bal'aan hongee uummata Booran aanaa Ilwayyee mudachuu jiru kanaaf falak barbaadan jechuun dhaamsa kan dabarfan. Waraanni boleessituu shittichaa Abiyyi Ahmediin durbamu hawwan Oromoo mararfannoo tokko malee ajjeesaa jiraachuun dhaga'ame. Giddu galeessa Oromiyaa lixa shaggar onaadaa bargaatti jiraattu ganda ulaa buraa kan taate aadde Ayyaluu Baay'ataa jedhamtu abbaa Malaqee Fidi jedhamuun hagayya 18 bara 2021 ajjeefamuu ishee miseensonni qeerroo bilisummaa onichaa ibsan. Murni piippii kan abbaa irraa biyyiin durfamu kun godinaalee Oromiyaa guutuu keessatti gocha ammeenyaa dhaga'uu fi arguun nama rifachiisan uummata nagaa irratti raawwachuu yakkoota abbootii irree armaan duraa dachaa hedduun caalu raawwataa jiraachuu isaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Gochaan murna badii balleessaa mootummaa jedhee of waamu kun raawwachaa jiru jallisanii kan ilaalan waan hin taaneef uummanni Oromoo gamtaa isaa cimsatee tokkummaa wal ijaaree dura dhaabbachuutu irra jiraata jechuun
Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo godina Shawaa Lixaa Onaadaa Bargaa iddoo har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Uummanni Oromoo dirqiin leenjii waraanaa akka fudhatu taasifamuun itti fufee jira. Bal'ina isaa dalgalmoo Oromootu harkaa qaba. Uummanni Oromoo dirqiin leenjii waraanaa akka fudhatu taasifamuun itti fufee jiru. Odeessi raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa Koonyaa Arabbii irraa argan akka ibsu mormii fi